استغفر الله استغفر الله عفونا لله عفونا لله عفونا لله وبلاك يا الرولي دربا الرولي دربا ولي في الديسا كيس كل شهر رمضان جاء قرانا تزدي ماجدا إبليس هدمي جهنم شوفمي جيني مغفرة جنة ربي كل بنمي قمد درا يا رب درا نسيك دنا خالق الشمار الناس كفون السلام عليكم ورحمة يا الله وبركاته رمضان أبيضوتا ليلة القدر غردوتا دعن بداسي حرارجي 5 يوتيوب استغفر جاينا لك ولدتي أكم الله نجا فيا استغفر بقى الله ويا كبجما في عفونا لله جالتما جاء عفوت رمضان لله نسنبه عفونا إسنين جت لله بربادا عفونا لله أسمان والله يرو كون باي إسنين نجسي راوان تريد إيسمنا كون قدادا باسي أرانتنا ما شاء الله برم تملكا صبريدا كون على نما نجسي قمت كيسو كون kan باسي namoonni baay'een تملكا itti rakkachaa turan keessattuu ijoolleen باتي biyya Saudi Arabiyaa كبجا jirtan bakkoota adda جا addaa namoonni jiraatan رمضان hundinuu ما warreen تكتها FB yookaan Facebook fayyadamtan rakkina Facebook guddaa nama hedduurra jiru wallaahi karaa salphaatiin inshaallah jazaa rabbiin waa kafalu anaafillee rabbi haa kafalu isinillee rabbi haa kafalu karaa salphaatiin barnoota Facebook akka sirriitti hubattan isiniif qooduuf dhufeetiin jira arraan tanaa namoonni baay'een feesbuuka keenya paaswortii wallaallee jettanii namoonni feesbuuka keessan filooyingii 400 500 2,000 qabaattanii feesbuuka san hin beekne paaswortii isaa haala salphaa ta'een akkamiin akka paaswortii feesbuuka keessanii barattan isiniif barsiisuuf isinii qooduudhaa dhufeetiin jira. yuutuubii kiyya harargee 5 yuutuub jaa itti barreeffadhaa sarchi gootanii argachuu ni dandeessanii warri miseensa maatii keenya taatan laayik qofa barbaanna warri immoo miseensa hin ta'in sabskiraayib godhaadha akkasitti nu hordofaa jechuu dandeenya wallaahi maashaallah barnoonni irraa kun baay'ee nama gammachiisa feesbuuka namni fayyadamne hin jiru namnummaan nama ta'e feesbuuka fayyadamne hin jiru feesbuukni paaswortii warraanuun baay'ee ragaman akkisa haala salphaa ta'een paaswortii feesbuuka keessanii akkaataa itti beektan isinii qabadheetiin dhufee jira kallattumaaniin karaa barnootaatti isin qajeelchaa barnoonni keenya irraatis paaswortii feesbuuka keenyaati jechuudha feesbuuka guddaa qabna paaswortii isaa warri hin beekne hedduu rakkachaa jirtanii kanaafuu haala salphaan feesbuuka keessan akkaataa itti paaswortii isaa barattan isinii himaa jechuudha kana waan ta'eef gaafii adda addaa na gaafachuu dandeessanii amma kallattumaan karaa barnoota keenyaatti seennaa barnoota keenya keessatti kiroom bakka yaamtu seennaa namni kiroom hin qabne hin jiru kiroom jechuun isii tana kiroomii tana keessatti seennaa ichumaan akka seennaa jalqaba irratti wanni beekuu qabdan namoonni kiroomii tana keessatti loogiin hin godhatin feesbuuk keessan loogiin godhatin loogiin godhadhaadha baay'ee nama barbaachifte as gubbatti ilaala hoggaa kiroom tana seentanii jawwaalee garii tuqaa sadii akka tarreetti fidaa tuqaa sadeen fidu san kiyyan fidu mallattoo tana fidaa haala kanaan agarsiisaa jechuudha warri tuqaa sadii fidus tuqaa sadii irratti okkee gootanii warri mallattoo tana fidus mallattoo tana irratti okkee gootanii jechuudha erga mallattoo tana irratti akka cuqaaftan booda akkanatti isinii fidaa jechuudha erga akkatti isinii fide irra gaddeemtaniiti akkanatti olooftaniiti bakka tana irratti seetingi bakka jettu tana irratti okkee gootanii jechuudha sirritti na hordofaa sirritti haala salphaatiin paaswortii feesbuuk keessanii baruu dandeessanii jechuudha erga akkatti asirratti okkee gootan booda akkanatti isinii fidaa jechuudha erga akkanatti isinii fide booda paaswortii bakka jettu tana irratti okkee gootanii jechuudha paaswortii bakka jettu tana irratti okkee gootan akkatti isinii fidaa jechuudha kanarraa eessarratti okkee gootanii feesbuuk koom jettu tana irratti okkee gootanii jechuudha feesbuuk koomii tana irratti okkee gootan akkanatti isinii fidaa jechuudha karaa gabaabaa salphaa ta'e jechuudha waan akka ijaa tana okkee agartan tana irratti okkee isinii fide isii tana irratti okkee gootanii jechuudha ana amman tana irratti okkee yoon godhee paaswortii feesbuuk iyyaa namoonni baay'een arguu waan danda'aniif irratti okkeen godhuu jechuudha akkasitti keessanis karaa salphaatiin akkatti laallattanii jechuudha osoo nam tokko isin irratti hin beekne feesbuuk keessan paaswortii isaa barattanii jechuudha haala kanaan sirritti karaa gabaabaa ta'een baruu dandeessanii jechuudha barnoonni kun baay'ee waan nama barbaachisuuf barnoota akkanaa kana baay'ee isaa qabadhee waan hin dhufuuf gaafii isin na gaafattan irratti hundaa'eetiin isin barnoota fida haala bareedaadha barnoonni kuni yuutuubii kiyya harargee 5 yuutuub harargee lakkoofsa 5 yuutuub jettanii sarchii gootan argachuu dandeessanii feesbuukni kiyyalleen harargee miidiyaa jaa harargee miidiyaa karaa harargee miidiyaattis argachuu dandeessanii haala salphaadhaan barnoota akka barattan abdiin qaba wallaahi waan kanarraallee akka barattan abdii guddoon qaba
barnoonni keenya kanarraa asumarratti xumuramaa wantoota baay'ee taniin qabadheetiin dhufaa jiru jira. Na jajjabeessaadha. Warri miseensa taatan laayikii godhaadha. Warri immoo miseensa hin ta'in sabiskiraayib godhaadha. Viidiyoo tana yeroo argitanitti sheer waliif godhaa walii qoqqoodaadha. Na gargaaraan isin jechuu barbaade yuutuubiin kiyya kunillee haaraa naa guddiseedha. Waan biraa isinirraa hin barbaadu sabiskiraayib qofaan isinirraa barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota